Jaaladhee jira jaarsitee jaaladhee jira nabii biyya jaarsa. Waan taa'aafii yan jaaladhee jira jaarsa kee yaa rabbi masaanuu tiyya godhe haadha faata jedha ani isa jaaladhee jira ni na jaalachuu baatu. Okay, abaaboo sadii kennaa. Ani bar rabbiin isii kadhataara. Naa kadhadhu aniif inni wal jaaladhee jirra du'aa itan deebicha feena malee. Rabbiin inshallah jaarsa si jaallatu kan si hammatu kan si dhungatu. Ababaa takka ababaa guutaa faamili ababaa guutaa. Mukni keetii gaarii si ta'u. Ataamii si jedha barqataan. Machiisu. Nuti illee bidilibsi wayoon oofiste maal beeknaachu maanu. Qixaati sadaffaadha jaarsa keetti daggaa isa ababaan guutaa bannaa taachuu namni kanaa jirtanii qixaati sadaffaa hawwii salaalee jennee fiqar. Daa isa ababaa guutaa abaaboo lama namni garagaraa. Asii dhaqaa kennaafi. Namni tokko deemaa kennaafi. Dubbii kana walirraa buufteen beekamu namni tokko deemaa kennaafi. Asumaan gadi tuqaa kennaafi. Mee amma maal jedhaan ababaa dhabdan jedhamu osoo qabdan dabdan jedhamu maal jedhamu. Ababaan tun jalqabarra jirti bargisee akkana gattu kan ofiinuu deemti. Taa'anii miti dhaabbatanii kadhatanii rabbiin ati of keessatti kadhattullee dhaabbattullee teessullee yoo kadhattee hinuma dhagaa akka ilma namaa miti. Rabbiin yeroo salaattu qofa gugguuftee maal haadha faate maal taate abaaboon nu guuttee giiftarra dhaabbatanii nu eegaaranii bar. Maal akka kanaa deemta karaatti balleessite. Wayii haadha faate. Nama 500 jirtan gaayis taaf godha. Sila isin bar fanii ta'uun barbaaddanii bar kolfuun barbaaddanii bar. Yoo kanatti inni gadhiisan fuula keessa wallalle maal faayidaa isin qaba. Taaf godha kaa tola taaf gootanii. Idaa isa qofaa jaarsa keetti dawwaltee asli anaa walii waggaa dheeraa jiraachuu barbaadde. Haadha faatiin irra fuudhu jettaan. Yalla sadaffaadha yalla dafi. Harka maaltu silkii ol fudhattee yaadda yaada faaxiyaati. Harkuma walii waggaa dheeraa jiraachuu barbaadde haadha faaxii akkanarra fuutu barbaadaa jettaan. Harka maaltu iyyuu silkii lafa ol fudhee kana bar utuma waliin nangalchuu deemu nangalchuu. Haayee. Maal taate ati? Atamatti dawwaliiti akkas jedhin. Hawwii salaalee. Tokkoffaan maal ture? Shamarran salaalee ijoollee shawaa tana maal isin haa ta'u anummaan qoochi. Abiddaatti termi jedhu si fudhachuudhaaf. Garuu bidilibsi wayinoo fiddaniimi. Habibi tokko lama jedhiiti himi kaa sadaffaa irratti fudhannaa wanta jiru laallee. Barijoollee yaa rabbi haadha faate masaanuuti jee godhatin dandeessaa jetti. Allahumma inni a'uudhu bika min almasaanu. Ayyee lammaffaa. Ixaatiin lammaffaadha. Warra si jala jiru tooppii gubbaa sanirra gadi tuttee bakka nama si jala jiru san gadi tuttee maqaa isaanii na himtaa waan barbaade jedhee raggaxa. Miyuutiin an gootu. Abaaboo sadii kennaa. Ani bakka kan isaanii garagaraa ababaa kennaa. Taanu kan kootaate wayyu ani kabajaa kan keessan bara akka maleen fedhaan akkuma sinna kabajjan. Sadaffaatti dawwalteetiini haadha faatiin irra fuudhii jettaan. Abibti kaardii ammumaan keessaa fixee borin dawwalee fi itti maradhisii deebisa. Miseenjaran qaburiyaan miseenjaratti ni taphataara. Asiin gadi tuqee dawwaluu fi itti dawwalee as bikaan irra kaayaa heeloo situ jedhaan. Tole. Qalbiin akkasii. Abaaboo kennaa abaaboo lama kennaa. Jatti maal yaadde garuu gaafa akkanatti teessanii ilaaltan. Farri sii kun farra maaliiti? Mee tokko lama jedha farra maaliiti? Maal? Rakkoon jiru. Qophaa'e. Haala seenaa wallaahi rabbii akadde in kaasi dilarganii ni qabdi messenger dawwali deemi. Silkii maratti deemi waan ofii. Halo. Koi siin dawwala. Haadha seenaa ka ideemi daakuu dibadhu. Hin dibadhu waay.
Deemi daakuu. YouTube irra na dibaa Deemi daakuu dibadhu osoo atachiin qaluu gootee kaaftas deemi daakuu. Adin qabu nambar adabbisti na dawwalchiisaarti. TikTok taphataa irraa na mo'atteeti bar. Bakka isiin amma birrii meeqa barbaadda gifti? Haadha seenaa deemi daakuu dibadhu nan galchuwaan. Asliin na haa fuudhu jette akkam jette doktor. Mana ko kamare moru Ethiopia fi Oromo Afrika bakka bu'ee tiniin dorgommii qaba. Baraasni kuma dhibbaa yoo moo'adheen fuudha. Birriin isillee tamirallee fuudha. Isin gaa doolaara kuma dhibbaa birrii Itoophiyaa too jirre miliyoona kuma dhibba tokko miliyoona kudha sadii baraa bifti. Tole jedhin. Akkasitti ilaala akkasitti gab jette biftiti gab jette akkasitti narra fuudhi jedhin. Okay, ati yaada fuudhuu qabdaa. Mana birrii kana hunda nyaattee bittu yoo moo'adhee doolaarri kuma dhibbaa kun si faadha faate si miti tabiraa yoo abbaan yoo fuudha isin gayaaman. Habibi dhiisi kan ofii fuutti arrafamaa jirta waan ta'eef booda mari'annaa akkam jette bakka isin barbaadu jedhin kaa. Habibti warra na arrabsu laalis namni Oromoo rabbiin qabu waan dhabee qabu. Oromoo miliyoona kan hojii bushani kan jaalatu miliyoona 50 rakkoon qabu. Bakka Narra fuudhi kalaas rakkoon qabu jedhin amma. Waa shannifaallo $100 $100 tiga parsantii 25 bakka parsantii 5 dafura taratifaati faate. Habibi qoyme bakka rakkoon qabu akka shari'aatti abbaa mana barbaannee fiitii waa hunda gunneef heerumsiifna akkam jetta. Maarree akka shari'aatti namni duniyaan jaartii guddoo irraa haftee tabiraata nyaachisu qabu irratti haa fuudhu jetti bar shari'aan. Ay sunillee bari akkam wayyaaree haadha faate. Hin barbaadne narra fuudhi rakkoon qabu intalti tama fuudhan jedhin. Ol kaasi haadha geettu. dhagaa jirti bar. Haadha faate. Boriyoo dorgommii mo'adhee kuma dhibbaa isaanii wannoo jette dhahinee wajjin fuunee sargiisi godhee ittiin si fuudha bakka. Ani bara manarra fuudhi jedhiini jedheen malee isa gaafadhu hin jenneeni bar inni daarti malee jaallattuun tun. Fedhii isaa. Haadha faatee fuudhi eeyyami jetteeni. Haadha faatee narra fuudhi jedhiin itti dawwalii asliin jedheen. Ati kan akkasi fuudhu barbaaddu guyyaa si dawwalee maa silkii kaasuun itti erbe. Amma iyyuu na tuuffatu qabde gaafna bira geettee ishiittee bunaan dhaabdu ol kaate. Wallolaalanidha. Guyyaa jaarsa kiyyaa waliin haasayaa jira biiziidha saniif. Laali masaanuu si gachuuf deemti. Ante ka jaarsa biraa qabdu si fuudha ani deemte. Laala jaarsa kiyya jechuun jaarsa ka duraanii ka ganamaa. Egaa jaarsa qabaatte waan biraa adeemi kalaas waa'ee fuudhaa keessa baasi. Barbaree qaaraa kura nyaachisi na gubde. Okay, cufadhu irratti. Habibti adabbiin kan kodhumeet akkana jechuun qabduun isin badii balleessiteetti waan ta'eef adabamuu qabdi isiin gana. Abaabaa takka kenna. Abaabaa takka. Biyya siya. Na gubde yuunikii si agarsiisu. Bannaati kottuu puush na godhimee namni bar lolaan kan ka'e isuma jaarsi keellee isuma naan jedheeti didee. Iyyaafuu garaa bultuun na jiraa jira buleetti boruu. Dorgommii qabna Afrikaa bakka buunee nagaa. Ardini. Yalla nagaatti wal argina kaa. Wal argina kan jenne. Dorgommii booda wal argina. Eessatti taphachuuf deemta? Faamilii dabiliidha. Waa itti taphachuuf yoo moo'atame kun dhibbaa kun argama achumaan fooqirraa hugata abu dhabe. Wannoo fooqii guddaa dhufaa isa maqaan maan nyaara faate gaafa dhume. Burji Khalifa. Burji Khalifa mataa gubbaa koree taphadhee namichi namoo haase maal goraa jira kuma dhibbaa fayyada achumara hugadhiisa. Habibi ijoolleen ija keessa silaalti taabtaabusiif hin gootuu dhiisa achiin deemini dubartiidha biyyi. Biyyi kan dubartiiti Dubaay. Atamma isa duu irra ka dubartii biyyatti biyya dubartiiti sani naaf harkaa jechuudha. Dhala dubartii sanarra biyyadhaati. Rakkannee waliin jiraachuu hin fedha malee ani. Ani ammoo gaafii natti ta'u jechuudha. Nama 800 jettan taabtaabiin keessan taabtaabii nama 50maati. Sheemiin ta'uu garuu baangaan immoo hindi na laalu jira warra jala kana jirte. Deemaa yoo isaan ta'e silkiin silaalaan hin taabtaabachuu maal rakkoo qabaree. Maa wallaahi gaafiidha bara gaafiidha dhugaa rabbi dhiifama naa godhaati. Baangaan immoo hindi afaan hin beekne na laalu jiran jedha bara. Leesh falfaltan akkas maa barbaachise histi.
Amma akka carraa ta'etu والله ليش برباكي زي رجيتي سرقة ليرة faadha si gaafata irraa bar akka jaarsaatti nufee si gaafata.